Ashamaar kafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti na qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechuun jaaladhaa egaa ka har'a meeshaalee haarawaa ta'e karaa tiktokiitiin ijoolleen keenya ergattanii hojjisiifachaa jirtan irratti obboleettiin tokko egaa yeroo lammataatidha jechuudha tokko hojjetamee bahuufidha. Kunis yeroo lammataa tiktokii irraa guutumaan guutitti waan kan caammaa kanaan ta'een alatti guutumaan guutitti tiktokii irraa kan ergattee jira. Obboleettiin keenya egaa ka soofaawwantu jira, algaatu jira, wantoota baay'ee disiriingii akkuma argaa jirtan kana kumsaaxinii viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Warroonni chaanala keenya faaraa taatan horattan sabiskiraabii godhuun maatii keenya taachuun gamanuma affeerraa kootii sagalee maamallee hoo dhageessan ka dhiifama egaa ka haasa'achaa jirte jechuudha isheen illee isiniin jedha. Kanaafuyyuu egaa viidiyoo kana yoggaan hojjedhu boru meeshaan hoggaa bahu anaafis abbaa saniifis isiniifis gaariidha. Dhaggeeffadhaa yaadanii laalayis boruufis yeroo baay'ee meeshaa abbaan ergate garaagarummaa hoggaa qabaates isinis asumaa waa tokko irraa barattaniidhaaf durseetoo kanan hojjedhu qarshiis meeqa fixe meeshaanis meeqan jira kan jedhu hunda isaatuyyuu meeshaalee kana tokko tokko na isinii hima jechuudha. Maaliif tiktokii irraa dhufa guyyaa guyyaadhaan kan ergatan ijoolleen tiktokii irraa ergatan guyyaa guyyaadhaaniin meeshaa adda ta'eedha dhaabbataa miti waan ta'eefuyyuu tokko tokkoon isaa isiniifan hima jechuudha. Kanaafuyyuu obsaan dhaggeeffadhaa biliis irra hin butina. Yoo fiifis itti fayyadamuu baattan hiriyoota keessaniif fayyadu biraan gahaa isiniin jechuun jaaladha. Obsaan immoo haga dhumaa ijoolleen bilbila na gaafattan jirtu haga ammaa dirasii deebisee tommooyyuu waa'ee viidiyoo hoggaa lamaan hoggaa sadaan hojjedhellee viidiyoon hoggaa chaayinaal isin beeksise asumaan odoon isaan bira hin gahin waa'ee soofaa kanaatan dubbadha. Soofaan kun miiksidha. Soofaa aynata lama bakka tokkotti hojjisiifachuu barbaaddee shiroomaa fi yookaan bifa shirootii fi isa giriinii kana waliin wal qabsiistee gooldiin karaa keessa godhamee miiksii aynata lamaatiin akka naa hojjetamu jettee barbaaddee jechuudha. Tiktokii gubbaatti kan ni jiru miiksii taanii warroonni hojjetaman jechuudha. Keessattuyyuu haa ta'u malee afaan maaliitiin hojjetame tiktokii gubbaatti afaan amaariffaatiin hojjetame achirra tiktokii irraa iskiriinshuut gootee obboleettiin keenya kun hojjettee soofaa kana osoo hin ta'in kana kan fakkaatu kan ishii walitti miiksii godhatteen obboleettiin tokko ajajattee jirtu jechuudha. Soofaan kun meeqan jira? Sorry waa'ee biiffee odoon dubbatinan darbee dhiifamaa biiffeen 40,000 jechuudha. Biiffeen kun tasaabiidha hin zoora. Akka hoo barbaaddan keessa galchitu yoo barbaaddan keessaa saabdu hoo baafattanii kiroodarii irra galaa biiffee mirxii ta'ee fi hojiin isaa baay'ee guddaa ta'edha jechuudha. Soofaan kun miiksidhaan hojjetatte meeqa fixe soofaan kun 85,000 hojjetame jechuudha. Kanaafan tokko tokkoon amma isiniifan hima. Maaliif atis gaafa ergattu tiktokii irraa ergatta waan ta'eef akkaataa meeshaatti ergatte saniin ba'a. Tanaan dura meeshaa dhaabbataadha kan hojjechaa turre argaa biiffee qumsaaxinii soofaa dhaabbataa kan ta'edha kan hojjechaa jiru. Amma garuu yeroo kana keessatti ijoolleen baay'inaaf fedhiin isaanii iskiriinshuut kan godhatanii ergatan chaayinaalota irraa osoo hin ta'in haarawaa tiktokii irraa ergachaa jiru ejjaa ta'eef soofaa kana waliinidha. Kan obboleettiin kun ajajattee jirti. Kanaan dura soofaa kana akkuma jirutti 85,000 ajajattee jirti jechuudha. Sun immoo miiksiidha. Baay'izawwee miiksii haa ta'u malee halluu haa ta'u malee soofichi tokkumaadha. Wanni asirratti hubachuu qabdan gaafii isinitti akka ta'eetoo hin dabarre halluudha miiksii goratte malee soofaan kun osoo kanattis ba'ee 85dha. Osoo saniinis ba'ee 85dha. Hallus jijjiirrattee yeroo baay'ee halluun hoo jijjiiramu gatii waan dabalu fakkaata ijoolletti jechuudha. Waan na gaafatan bifa gizee dibaa gubbaa irratti illee qalama irratti illee ijoollee baay'ee na gaafate qalama hodoo kana nuu ta'e hoo osoo akkas ta'e hoo jedhan tokkuma dibaan lakkoo hin qabu. Inni guddaan maal inni diizaayinii ati filattudha. Ishiin amma diizaayiniin kanaaf filatte garuu miiksii soofacha san waliin wal makaa akka ta'uufidha. Paartiin tokko soofaa san paartiin tokko soofaa kana akka ta'ee fi wal mammakuufidha kan barbaadde waan ta'eef isiniin jechuun jaaladha. Kanaadha waa'ee soofaa hoggaan isinitti dubbatte xarabbeezaa lama qaba akka argitan. Xarabbeezaawwan kun hojiin isaatillee baay'ee guddaa kan ta'e isa kaawgeessatu beekaa nuti akkatti hoggaa laalu nutti salphachuu danda'a isiniin jechuun jaaladha hojii gubbaa irrattidha. Yeroo baay'ee wantoonni akkanaa kun kan jiranii teebiliiwwan ishii filattillee baay'ee gurguddaadha. Obboleettiin tokko immoo kana soofaa kanaa fi teebilii san kanaan dura ajajattee jirti isiniin jechuun jaaladha. Kanaafuyyuu viidiyoo kana haga dhumaa yoo dhaggeeffattan meeshaa tokko tokkoon isaa gatii isaa ni dhageessu isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaa'anii ayyaantu asallaatti yeroo kamiyyuu viidiyoowwan kiyyaa egaa
tureen gallakkisuu qabe maayii kana haala hojiitiin daa'ima walii wal qabatee hojiiwwanii wal qabatee to'i. Kanaafuu badeetii miti viidiyoowwan kun laayik godhaa akka hiriyoota keessan bira ga'u ammas ijoolleen meeshaa na biraa qabdan yeroo darbe kanan viidiyoo irratti hojjedhee dhuftanii keessan na dubbistanii hirtanii hedduu galatooma na jalaa hin badin ammallee warroonni keessattu ijoolleen qabdii kennattanii oggaa irraalleen waa hojjetamu fulbaana irraan waa eegalamu jettanillee inni guddaan ani fulbaana irraa eegalamu oggaa tokko taawoo son taane isin baduu keessanidha. Ammas immoo obboleettiin lama baddaniituma haftan ni jirtu keessattuu meeshaan keessan oggaa darbeechuudha. Muddee kan qabdii kennatan muddeen dhufeetu amma muddeen lammataatu dhufee jechuudha. Warroonni akkanaa kun piliis ammallee tarii bilbilli isin jalaa bade ta'e tariitii bilbila haarawaa bittanii chaayinaaliin koollee bade yoo ta'e ijoollee laayikii oggaa gootan namoota bira ga'uu danda'a isaanillee argachuu danda'u ijaa ta'ee fi haala kanaan walaa gargaaru isiniin jechuun barbaada. Maaliif waanuma feellee oggaa ta'e dafqasaadha kan asii qabu. Lakki mooyyuu akkanan rakkadhellee jedhee akka yeroo tokko dhufeetoo keessan dubbisu oggaa keessatti namni yeroo tokko namni nageenya qabu manchee hin badadhee yaadu yeroo baay'ee rakkoo biraa osoo hin ta'in ijoolleen keenya maalidha rakkoon isaa lakkoo bilbilaati turanii kan dhufan isin jiru bilbila rimoof na jalaa ta'ee bilbila muluu na jalaa gubatee kan jedhu isin jira teebilii kan obboleettiin xalabatte jirti teebiliin kun 65,000dha. Egaa diskaawuntii qaba malee isiniin jechuun jaaladha kanaadha. Isiniin jedha 66,000 baheet 65,000 hojjetame isiniin jechuun jaaladha. Egaa kana waa'ee teebilii kana obboleettiin tokko tanaan durallee kan hojjisiifattetu jira ijaa ta'eefuyyuu jechuudha hin baane akka turuufidha kan barbaadde garuu dhuftee sagalee kiyya yeroo darbe dhaggeeffattee yookaan viidiyoo yeroo darbe ilaaltee dhuftee na dubbistee turte ammallee. Waan barbaadan ajajadhaa meeshaa mana keessaa ajajadhaa teechifadhaa yoo barbaadan fe'adhaa garuu maalinni isa guddaa ammas immoo qabxii ijoo kanan dubbachuu barbaadu amaanaa wajjin meeshaa hoo itti reediin ta'e fe'achuuf ittiin qophaa'ini qalamii hin dibsiisina qalamii odoo hin dibamin meeshaan keessan muluun isinii dhume suuraa isinii kaasnee isinii keessan isinitti argisiisnee osoo qalamiin hin dibamin meeshaan hoo taa'e gaariidha. Maaliif qalamiin dibamee taa'ee jechuun gaafa fe'amuu dirqama dibamuun isaa maaliif awwaaratu jira meeshaan olii gadi gizee bira darbu qalama tuquutu jira kanaafuyyuu dirqama qalamni irra deebi'ameetu dibamu je qalamni immoo irra deebi'amee dibamu jechuun mataa isaatiin kisaaradha akkasitti taa'ee fe'achuuf baqa ji'a kanan fe'adha reedii ta'ee jira baqa guyyaa akkanaatiif ji'a kanaatiif fe'adha wottan baasnee qalamii dibuu dandeenya haala kanaan dhumatee erga reedii ta'een booda taa'uun gaariidha teechifachuu ni dandeessan. Kassanii rakkoon hin jiru isiniin jedhee jira waa'ee algaa kanaatiif dhiifama isiniin jechaatu jechuudha algaa guutumaan guututti isinitti argisiisuu hin dandeenye egaa gaafa hojjetame guutumaan guututti isinitti argisiisa tiiktookii irraa dhufe waan ta'eef algaan kun baay'ee bareeda algaa tanaan dura xalabame olitti algaan kun hedduu bareedaa isiniin jechuun jaaladha warroonni barbaadan illee keessan koottaa viidiyoo isaa isin erguu nan danda'a viidiyoo tiiktookii ilaallattanii xalabachuu hin dandeessan isiniin jedha hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja bakka irratti naganaa ta'a baay'ee.